Tibbana suurrii fi viidiyoon diroonii godina Horroo Guduruu Wallaggaa ooyiruu keessatti kaafame keessatti kufee argame jedhame miidiyaa hawaasaa irratti qoodamaa jira. Galaana Balaayee garee BBC Verify ogeeyyii dhimma meeshaa waraanaa suuraalee kanaa xiinxalanii maalummaa diroonii kanaa ilaalchisuudhaan kana qopheesseera. Dhaabbanni ittisaa Sibiilaan jedhamu dirooniin kufee caccabe Baayiraaktaar TB2 kan raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa ta'uun mirkanadha jedhe. Waraanni kaaba Itoophiyaa erga eegalee Itoophiyaan dirooniiwwan Turk, Iraanii fi Chaayinaa fayyadamaa turte ka jedhu ogeessi dhaabbatichaa Benedict Manziin yaada BBC'f kenneen dagalee diroonicharraa barreeffamni Propoolar jedhu ni mul'ata sun diroonii Tarkii ta'uuf agarsiistuudha jedhe. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaan jalqaba waraana Tigraay irratti achis lola waraana bilisummaa Oromoo fi hidhattoota faannoo waliin itti jiru irratti dirooniiwwan kana baay'inaan fayyadamaa jira jedha ogeessi kun. Dhaabbata Makeenzi Intelligence jedhamutti manaajara ka ta'e David Hescoot gamasaan Baayiraaktaar TB2dha. Yaadadhaa gabaasaaleen maddeen ifa hin taane humni qilleensaa Itoophiyaa diroonota kana hanga ta'e qabaachuu himaa bahan. Kun isaan keessaa tokko ta'uun hedduu mamiin qabu jedhe. Itoophiyaan gosa diroonii kanatti dabalataan diroonii Iraan oomishtu Muhaajir 6 jedhamus qabaachuu akka oolle bara 2021 keessa gabaafamaa ture. Itoophiyaan dirooniiwwan meeqa akka qabdu ifa miti. Diroonii amma kufe ilaalchisees wanti jedhame hin jiru. Ogeeyyiin dhaabbilee lamaan irraa dubbifne dirooniin kufe meeshaa waraanaan rukutame akka hin taane ibsan. Rakkoo godhatee kufe malee waan rukutame natti hin fakkaatu jedha David. Ogeessi dhaabbata ittisaa Sibiilaan Benedict gamasaan rukutamee kufuusaaf agarsiiftuu hin argine. Diroonichi harki caalaan hin miidhamne. Miidhaa guddaan irra ga'e saffisaan waan lafa dha'eefi jedhe. Dirooniin kun hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo haleeluuf kan ergamedha jedhee kan amanu ogeessi kun meeshaalee hidhattootni waraana bilisummaa Oromoo qabaniin rukutamuuf hiree xiqqaa jiruun osoo rukutameera jenneeyyuu miidhaa guddaan diroonii kufeerraa mul'achuu qaba ture jedhe. Osoo rasaasa xixiqqaan rukutameellee qaama isaarra uraa xixiqqaan mul'achuu qabu ture jedhe. Diroonii Baayiraaktaar TB2 kufee caccabe cinaa boombiiwwan yookaan misaayilootni diroonichi dhukaasu lama lafa kufanii mul'atu. Gareen BBC Verify misaayiloonni diroonichi baatu lamaan MAML kan jedhaman akka ta'an mirkaneesseera. Haala diroonichitti kufee irratti hundaa'uunis dho'uu dhiisuu akka danda'an hubateera. Diroonichi dhuka'aa fe'atee socho'aa akka ture ka agarsiisu yoo ta'u gosti dhuka'aa kanaa kan diroonichaaf bocame akka ta'e Benedict mirkaneesseera. Ammoo dhuka'aawwan osoo hin dho'iin mul'atan lamaan qaamni isaanii irraa caccabuu isaarraa akka ka'e ammatti hojiirra ooluu dhabuu danda'u. Garuu immoo suphamuufis hireen jiraachuu malaa jedha. BBC'n bakkaa fi yeroo dirooniin kun itti kufe suuraaf viidiyoowwan gadhiifaman irraa ammatti mirkaneeffachuu hin dandeenye. Gosti diroonii kufe fageenya hammamii imala? Meeshaa kiloogiraama 150 ulfaatu baatee imaluu ka danda'u dirooniin kun fageenya kiloomeetira 300 irraa to'atamuu danda'a. Kana jechuun giddugala to'annoo isaarraa hanga kiloomeetira 300 fagaatee ergama isaa raawwachuu danda'a. Kubbaaniyyaan Baayiraaktaar TB2 oomishu marsariitii isaa irratti akka barreessetti kochoon yookaan goflaan diroonichaa fiixee tokko hanga fiixee isa kan biraatti meetira 12 dheerata. Dirooniin kun harka namaa malee ofii isaatiin balali'ee qubachuu kan danda'u yoo ta'u faana 18,000 hanga 27,000 ol ka'uun balali'uu danda'a. Dirooniin kun rokkeettiiwwan yookaan boombii misaayilaa yookaan misaayiloota 4 hidhachuu danda'a. Sa'aatii 24 qilleensarra balali'aa turus ni danda'a. Saffisni isaas sa'aatii tokkotti haga kiiloomeetira 220 ta'a. Gatiin diroonii tokko meeshaalee dabalataa diroonichi waliin gurguraman irratti hundaa'uun $5 miliyoona hanga 6 gidduu akka ta'u ogeeyyiin dubbifne ni himu. Akka Benedict jedhutti gatii diroonii fi tajaajiloota akka suuphaa fi wabiin diroonichaa waliigaltee dhaabbata Baayiraaktaarii fi mootummaa Itoophiyaa gidduu jiru irratti hundaa'a. Dhaabbatni diroonicha oomishus ta'e biyyootni meeshicha bitatan garuu gatii isaa yeroo ifa godhan hin dhaga'amu. Dhaabbatni Baayiraaktaar marsariitii isaa gubbaatti duula galii walitti qabuu diroonii tokko $5 miliyoona hanga 5.5 bituun Yukireeniin hidhachiisuuf godhamu qoodee ture. Dabalataan dhuka'aawwan lamaan diroonichaa ooyiruu keessatti mul'atan tokkoon isaanii $60,000 hanga 100,000 akka baasan Benedict tilmaameera. Kana jechuun misaayilli diroonichi baatee kufe tokkoon isaa yoo xiqqaate $3 miliyoona 3.5 ta'a jechuudha. Bakka dirooniin kun itti kufetti raayyaa ittisaa fi waraana bilisummaa Oromoo keessaa eenyu dursii akka qaqqabee fi meeshaan kun harka eenyu akka jiru ammatti BBC'n hin mirkaneeffanne. Qaamoleen lamaanuu ammatti dhimma kana laalchisees waan jedhan hin qabani. Inaaftuu hin dhabiiniif malee sila Arsenaal waancaa fudhata ture.
Maanguddoon magaalaa Finfinnee jiraatan kun dulluma keessa tapha Arsenaaliin booji'amaniiru. Tapha kilabichaas sirnaan hordofu. Ni deeggaru. Kanarraa ka'uudhaan maqaa masoo maama Arsenaal jedhullee argataniiru. Maanguddoo kana waayilleen keenya Habtaamuu Xibabuu fi maatii olaanaatu dubbise. akka carraa ta'eeti malee silaa Tiroosaad, Raayis, Gaabreel, Magaaleesh kan akka Saliibaa, Maartineelii, Oodigaard taphataan Gaabreel Yesuus fa'aa tapha keessatti hirmaatan irratti Arsenaal waancaa dhabuun isaa anaan baay'ee na aarsa. የምኖረው ገዳም ሰፈር ነው ተወልጄ ያደግኩትም maqaan koo Iteetuu Maammoon jedhama. Umriin koo ganna 65dha. Finfinnee naannoo Gadaam jedhamuun jiraadha. Arsenaal deeggaruu waggaa 20 dura yeroo Heneriifaa Veeraafaan jalqabe. Deeggarsa kana ijoollee koorraan dhaale. Ijoollee hedduun natti marsanii taa'anii waliin ilaalla. Jamaadhuma jedhe. Jamaa beektaa? Uummata baay'ee. Arsenaal gaafa Aston Villaan mo'ame baay'een aare. Maaliif seete? Otoo tapha sana hin mo'amne Arsenaal waancaa hin dhabu ture. Arsenaalitti kan gufuu ta'e tapha sanadha. Shamarreen ollaa maanguddoo kanaa waa'ee deeggarsa isaanii kana akkas jette. የአስቶን ቪላ ጨዋታ ጊዜ ነው መጀመሪያ ቲክቶካችን የሰራ ነውና yeroo tapha Aston Villa viidiyoo TikTok jalqabaa hojjenne baay'ee aarte. Anillee baay'ee waanan aareef ishee hin ilaalle. Haadha kootu ishii waraabe. Gaalarii suuraa keessaa arginee TikTok istoorii irratti maxxansine. Sa'aatii 24 qofaa garuu istooriin sun baay'ee qoodamee namoonni hedduunis daawwatan. ጀመርና እድል ሆኖ ነው እንጂ ትሩሳርድ ራይስ ገብርኤል መጋሊሽ እነ ሰሊባ እነ ማርቲኔሊ Oodigaard yoo laaltu Tiroosaad yoo laaltu kan akka Gaabreel Yesuus fa'aa ani Gabra Yesuusin jedheeni mucaa koo waan natti fakkaatuuf Gabra Yesuus jedheen baay'een isa jaalladha saakaas baay'een jaalladha. Ofii namoonni biroo maanguddoo kanaan maal jedhu? ግማሹም ማማ አርሴናል ለአርሴናል ብለው አትናደዱ ወተት ጠጡ ይለኛል። Namoonni kaan maamaa Arsenaal jettanii hin aarinaa aannanitti dhugaa naan jedhu. Isayyuu soomatti akkas naan jedhu. Kaan isaanii ammoo yeroo bataskaanan deemu gatiitti na tuqanii maazar Arsenaal akkamii naan jedhu. Ilma koo na dhiisii bataskaanan deemaa jiraan jedhaanii itti kolfeen bira tara. Hiriyoonni koo kaan isaanii ammoo ishoo gaarii gootee naan jedhu. Namatti tolaa jabaadhu naan jedhu. Gariin isaanii immoo umurii kanaan maaltu kana keessa si galchee naan jedhu. Gama kootiin kubbaa jechuun bashannana. Akkasii miti. Hanna yookaan wanta hamaa dalaguu miti. Maanguddoon kun haalli jireenyaa isaanii maal akka fakkaatullee ni dubbatu. አራት ወልጄ ሁለት ሲሞቱ ሁለት አሉኝ አንድ ሴት አንድ ወንድ Ijoollee afurin dahe isaan keessaa 2 du'anii 2tu jira. Dhiiraaf durba. Dhiira isa quxisuu kanatu hojii guyyuu hojjetee waan argatuun na jiraachisa. Kan biraa galii fi gargaarsa hin qabu. Kilabnis hin deeggartan Arsenaal bara dhuftu waancaa fudhate jettanii yaaddu jechuun kan gaafatamaniif deebii qabu. የሚቀጥለው ዓመት አንደኛ ሆኖ Bara dhuftu Arsenaal tokkoffaa ta'ee waancaa akka fudhatu nan amana. Ani shakkii homaa hin qabu injifannoon Arsenaaliif. Rabbi umurii nuuf haa laatu. Yoomillee taanaan ani kilabii koo deeggaruu hin dhiisu. Yoo mo'ates yoo mo'ames ani yeroo hundumaa Arsenaalin nan deeggara. Arsenaal waancaa fudhates fudhachuu dhiises taphni isaanii baay'ee natti tola. Biyyoonni addunyaa 193 keessaa Itiyoophiyaa dabalatee biyyoonni 143 Filisxeem biyya walabaa ta'uu isheetiif ifatti beekamtii kennan. Kunis waldhibdee Israa'elii fi Filisxeem jaarraa oliif furmaanni Filisxeem biyya walabaa of dandeesse akka taatu kan deeggarudha. Israa'el garuu kan hin fudhattu. Biyyoonni addunyaa hedduun walabummaa Filisxeemiif beekamtii kennuun isaanii Filisxeem biyya walabaa ta'uu isheetiif maaliif gahaa ta'uu dhabe? Waa'illi keenya Biraanuu Gammachuu kan qopheesse qabama. Israa'el bara 1948 yeroo hundooftu kan Yihuudootaa fi Filisxeemotaa jechuun dhaabbanni biyyoota gamtoomanii Filisxeem bakka lamatti hire murtee UN kana Israa'el gammachuun yoo simattu Filisxeemonni hin fudhanne. Kun ammoo waraana Israa'elii fi Araboota isa jalqabaatti isaan geesse. Addumatti ammoo waraana Israa'elii fi Araboota bara 1967 waraana guyyaa 6 jedhamuun beekamu kan Israa'el caalmaatti olaantummaa itti agarsiifatte ta'e. Waraana kanaan Israa'el Joordaan irraa West Baankii fi Yerusaalem fudhatte. Masrii irraa immoo gammoojjii Siinaa fi Gaazaa yoo fudhattu Sooriyaa irraa gaarreen Golaan fudhatte.
waraana Israa'el Arabaa bara 1973 booda Masrii fi Israa'el walii galtee waliif mallatteessaniin Masriin Israa'eliif beekamtii yoo kennitu Israa'el ammoo gammoojjii Siinaa bara 1967 qabatte Masriif deebiste. West Baankii fi baay'ee Yerusaalem Joordaaniif hin deebisne Filisxeemonni biyya walabaa akka ijaarrataniifis hin ayyamne. Warraaqsa uummataa fi sochii hidhannoo dhaabbata bilisummaa Filisxeem yookaan PLO waggootaaf taasiseen gaggeessaan dhaabbatichaa Yaasir Arafaatii fi ministeerri muummee Israa'el Yisaaq Raabin bara 1993 giddu seentummaa Ameerikaan Oslootti harka wal fuudhan. Israa'elis Filisxeem biyya akka taatuuf dhaabbanni bilisummaa Filisxeemis Israa'eliif beekamtii kennuu qofa osoo hin taane Israa'el irratti waleellaa hoomaatuu akka hin geggeessine waliif galuun waliif mallatteessan. Kunis waliigaltee Osloo jedhamuun beekama. Ministeera muummee duraanii Israa'el kan ta'anii fi Israa'eliif Filisxeem gidduutti dhiigni dhangala'uun bara lakkoobsise karaa nagaan akka xumuramuuf waliigaltee Osloo Yaasir Arafaat waliin waliif kan mallatteessan Yisaaq Raabin leellistoota Israa'el kanneen waliigalticha hin barbaanneen ajjeefaman. Gaggeessitoota paartii mormituu yeroo sanaa Liikuud paartii kan ta'an kanneen akka Benjaamin Netanyaahuu fa'aa waliigaltee Oslootti baay'een gammanne. Innumaayyuu Yisaaq Raabin Filisxeemiif beekamtii kennee Israa'el gane jechuun irratti qorataa akka turanii fi ajjeechaa Yisaaq Raabin keessaa harka akka qaban barruun The Times of Israel gabaasee ture. Benjaamin Netanyaahuun ministeera muummee ta'anii aangootti dhufuun isaanii ammoo abjuu walabummaa Filisxeem akka qancaru taasise. Waliigalteen Osloo Israa'elii fi dhaabbata bilisummaa Filisxeem gidduutti mallattaa'uu hordofe bulchiinsi Filisxeem West Baankii fi Gaazaa bulchuu eegale. Haa ta'u garuu garaagarummaa paartilee Filisxeem Faataa fi Hamaas gidduutti mudateen Hamaas Gaazaa humnaan qabatee Faataa achi ari'e. Lamaan isaaniituu Israa'el irratti ilaalcha faallaa qabu. Paartiin Faataa kan pirezidaantii Mohaammed Abbaasiin gaggeeffamuu fi West Baankii bulchaa jiru akkaataa waliigaltee Osloo bara 1993 Israa'el biyya akka taate beekamtii ni kennaaf. Hamaas kan Gaazaa bulchuu fi amma Israa'el wajjin lolatti jiru Israa'eliif beekamtii hin kennu. Walabummaa Filisxeem mirkaneessuuf hidhannootti amana. Kun ammoo Israa'el waliigaltee Osloo kan walabummaa Filisxeem hayyamu hojiirra oolchuuf Hamaas irraa yaaddoo nageenyaa qaba akka jettuuf haala mijataa uumeeraaf. Hamaasii fi bulchiinsi pirezidaantii Mohaammed Abbaas tokkummaa dhabuu fi ilaalcha siyaasaa garaagaraa qabaachuun isaanii waloon ta'anii Israa'el walabummaa Filisxeem akka hojiitti hiiktu dhiibbaa gochuu hin dandeenye. Abrahaam Baarg dubbii himaa paarlaamaa Israa'el turan. Hamaas Gaazaa keessatti jabaatee akka jiraatu kan godhe Benjaamin Netanyaahudha jedhanii qeequ. Amma haleellaa Hamaas onkololeessa 7 Israa'el irratti geggeessuuf hordofee tarkaanfii haaloo ba'uu Israa'el Gaazaa keessatti fudhachaa jirtu yaada walabummaa Filisxeem iddoo kufee kaaseera. Hawaasa idil addunyaarraa komiin Israa'el irratti ka'uu dabalaa deemeera. Israa'el manneen murtii idil addunyaatti yakka waraanaa fi dhugaa sanyiin hanga himatamuutti ishee geessiseera. Kana qofa osoo hin taane waldhabdee Israa'el fi Filisxeemiif furmaanni waaraan yaada biyya walabaa lama yookaan two state solution jedhu kan duraan qabbanaa'ee ture deebi'ee waltajjii idil addunyaa irratti akka ka'u ta'eera. Speen, Norweey fi Ayirlaand waliin ta'uun ibsa kennaniin Filisxeemiif beekamtii kennuu isaanii hordofee biyyoonni kaanis yeroo mijataa ta'etti akka ifa godhan beeksisaa jiru. Kuni qabatamaan hojiitti hiikamaa kan jedhu gaaffii cimaadha. Akkaataa waliigaltee Monteviidiyoo bara 1933 mallattaa'etti biyyi tokko biyya ta'uuf ulaagaalee 4 guutuu qabdi. Uummata, mootummaa, daangaa ifa ta'ee fi waliigalteewwan taasisuuf dandeettii qabaachuu kan jedhudha. Kanneen keessaa ulaagaa jalqabaa uummata kan jedhu Filisxeem ni guutti. Haa ta'u garuu mootummaan Filisxeem West Baankii bulchaa jiru aangoo murtaa'aa waan qabuuf guutummaan guutuutti of danda'ee bulchaa jiru. Gama daangaanis yoo ta'e guutummaa West Baankii fi Gaazaa kan to'atu Israa'elidha. Gama biraan ammoo Filisxeem walaba akka taatuuf fedhii fi ayyamni Israa'el jiraachuun barbaachisaadha. Ammatti mootummaan Benjaamin Netanyaahoo gaaffii kana dhaga'uu waan barbaadan hin fakkaatu.